Baradheera garuu hojii hin qabu. Nan daldala hangarraa bu'aa hin qabu. Hojjechaan jira jijjiirama tokko fiduu hin dandeenye. Kan koo kun abaarsaa'ee maaf hin milkaa'uu dadhabe? Jennee yeroo baay'ee gaaffii akkasii of gaafanna ta'uu danda'a. Mee kanaaf deebii kan ta'u barnoota addatee isiniif qabadhee dhufeetan jira. Tole egaa mee seenaa tokkoon haa eegallu. Yeroo tokko qotee bulaa hiyyeessa tokkotu ture. Guyyaa tokko akkuma yoggaa kaanii ganamaan farda isaa ofii dallaatii garbaase. Yeroo kanatti fardi kun turtii daqiiqaa muraasaa booda ni bade. Yeroo kanatti olloonni qotee bulaa kanaa hundinuu walitti qabamanii nama gaddisiisa. Fardati qabdu tokkeen si jalaa baddeemii jedhani. Innillee takkatti yaade gaarummaaf ta'ee jedhe. Yeroo kanatti turtii guyyaa muraasaa booda fardichi tokkeen bade kun fardeeleen bosona keessa jiraatan 7 dabalatee dhufe. Amma immoo olloonni nama gaddisiisa jedhanii gaafas qarra dhabeessadhaati jedhanii deeman sun udduuba deebuutiin baga gammadde fardi kee tokkeen sun 7 sii fidee dhufe amma abbaa fardee 8 taate jedhanii isaa deebisan. Innillee yaaduma wal fakkaatuun gaarummaadhaafi jedhe deebiseef. Yeroo kana turtii guyyaa muraasaa booda fardeewwan kana leenjisuuf mucaan qotee bulaa kanaa farda kana otoo gulufaa jiru irraa kufe. Miilli isaallee ni cabe. Yeroo kanatti hoo jedhan olloonni isaa deemanii baay'ee nama gaddisiisa. Lukni mucaa kee hin cabee carraa maalii qabdatii jedhaniitti haasaanii deeman. Inni ammallee irra deebi'ee gaarummaadhaaf ta'ee jedhee deebiseef. Yeroo kanatti egaa turtii yeroo muraasaa booda mootummaan biyyichaa dargaggeessa biyya sana keessa jiru hundumaa waraanaaf waan barbaaduuf waraanaaf waame. Yeroo kana mucaan qotee bulaa kanaa lukni isaa cabaadha waan ta'eef waraana sanarraa ni hafe. Yeroo kanatti olloonni isaa amma immoo deemanii dhaqanii akkam carroomaadhaatii mucaan kee sababa lukni isaa cabeef ammallee waraanarraa hafee jedhee ni gaafatan. Yeroo kanatti inni ammallee deebisee gaarummaadhaaf ta'ee jedhee deebiseef. Akkas jechuun gaa jireenya keenya keessatti karaa adda addaa jireenya keenya keessatti wanta adda addaa nu mudachuu danda'a. Jireenya jiraannu kamirrattiyyuu gaarummaadhaaf jennee yoo waa tokko fudhanna ta'e waan baay'ee irraa baranna. Jireenya keenya keessatti barnoota barannee hojii dhabnee irra ta'uu danda'a. Akka barbaanne hojii argachuu dhiisuu dandeenya. Yeroo kana rabbi nan jaallatu, namni nan jaallatu, ani jireenyi koo abaaramaadha, ani sababa abaaramaa ta'eefidha, ani sababa rakkinni natti baay'atuufidha jennee ofillee abaarree waaqattillee gumgumne baay'ee waan nama gaabbisu baay'ee raawwanna. Daldallee yoo bu'aa dhabne baay'ee gumgumna. Rabbittillee, firattillee, maatittillee, mataa keenyattillee baay'ee gumgumna. Jireenya keenya keessatti hojiiwwan adda addaa barnootaanis ta'e, hojiitiinis ta'e, daldalaanis ta'e, karaa adda addaa jijjiirama dhabnee, guddachuu dhabnee, milkaa'uu dhabnee kan nama gaddisiisu keessa ta'uu dandeenya. Garuu yeroo hundumaa afaan keenya gaarummaadhaaf kan jedhu yoo afaan keenya barsiifan milkaa'ina guddaan nu dhufu. Namtichi kun fardi isaa jalaa baduu isaatti gaarummaadhaafii jedhe. Garuu namoonni ollaa isaanii sun jiran maanni ati carraa hin qabdu, ati abaaramteettaa jedhanii sammuu isaa tuquuf turan. Inni garuu gaarummaadhaafii jedhee deebise. Akkuma inni jedhe gaarummaadhaaf ta'ee fardeen 7 fideef. Nutillee jireenya keenya keessatti chaalenjiin tokko, kufaatiin tokko gaafa jireenya keenyatti dhufu gaarummaadhaaf malee nu balleessuuf miti. Wanta sanarraa akka nuun barannee dabarruuf, akka nuun qaroomnuuf, akka nuun ifnuufidha malee rabbi nu sababa nu jibbuuf, sababa nuun jaallanneef, sababa nutti toshameef, sababa baduu qabnuuf miti kan qormaan nutti dhufu. Jireenya keenya keessatti wanta nutti dhufe hundumaa gara negatiiviitti hiiknee hin dandeenyu. Kanaafuu jireenya keenya keessatti waan tokko kan inni sii milkaa'uu diduuf sababa rabbi siin jaallanneef otoo hin taane sababa wanti sun siin barbaachisneefidha. Kanaafuu of dhiphisnee, of yaaddessinee, of gidirsinee wanta jijjiiruu tokko hin qabnu. Garuu wanta ta'u hundumaaf
gaarummaadhaaf ta'e jennee yoo fudhanne milkaa'ina guddaatu fuuldura keenya eeggata. Kanaafuu wanta si mudatu hundumaaf gaarummaadhaaf jedhii fudhadhu. Akkasiin barnoota kanarraa waa baay'ee barattaniif abdii guddaan qaba. Yoo isinitti toleera ta'e laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'uu dandeessu.